Dhukkuboota sababa faalama qilleensaan dhufan ittisuu irratti biqiltoonni gahee olaanaa bahatu jedhan hooggantuun biiroo fayyaa Oromiyaa Profeesar Natsaannat Warqina. Hooggantoonni fi hojjettoonni biiroo fayyaa Oromiyaa duula biqiltuu dhaabuutiin hospitaala Mojotti ashaaraa isaanii kaa'aniiru. Hojjettoonni fi hooggantoonni biirichaa akkasumas qooda fudhattoonni adda addaa dallaa hospitaala Mojotti argamuun iddoo qophaa'etti biqiltuu dhaabaniiru. Biqiltoonni dhaabaman kan nyaataaf oolan ta'uun nyaata madaalawaa fayyummaa namaaf ta'u argachuuf gargaaraa jedhan hooggantuun biiroo fayyaa Oromiyaa Profeesar Natsaannat Warqina. Iddoo hospitaalotaa keessa biqiltoonni dhaabaman yaalamtoonni abdii akka horatan gargaaraa himan. Yeroo baay'ee hawaasni keenyan komataa dhaabbileen fayyaa bareedaa miti, ga'aa miti, seetingiin jiru ga'aa miti jedhanii kaasuu kana fooyyessuuf iddoo simannaa iddoo ta'anitti eeganuufaa fooyyessinee kellaa dhaabbilee fayyaas qulqulleessinee hawwataa akka ta'uuf akkuma beekamu namni dhukkubsate dhiphataa jira yoo iddoo magariisaa qopheessinee tajaajilli ni kenninu in fooyyaa namni dhukkuba isaa irraanfachuu danda'a tasgabbii uumaa ogeeyyiin fayyaallee dhaabbilee fayyaa keessa turanii akka isaan tajaajila kennanuuf in kakaasa yoo qulqulluu ta'e yoo magariisa hawwataa ta'e. Kanaaf initiatiiviin kun dhaabbilee fayyaa qabnu hunda keessatti raawwatamuuf jira jechuudha. Yeroo darbee jalqabsiisnee jirra. Hospitaala Mojoo keessattis cimsinee itti fufna. Dhukkuboota daddarboo fi daddarboo hin taane sababa faalama qilleensaan dhufan ittisuu keessattis biqiltoonni shoora olaanaa qabus kaasan. Iddoo magariisni jiru fayyaa hawaasa keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Namni iddoo magariisa jiru naannoo sana jiraatu fayyaa ta'a. Fayyaa sammuutiif ispeeshaalii baay'ee barbaachisaadha. Uumamatti dhiyaatanii jiraachuun nagaadhaaf barbaachisaadha. Jireenyi yeroo baay'ee nama dhiphisaa iddoo magariisni jiru garuu tasgabbii namatti uumaa. Kanaaf baay'ee gaariidha. Qilleensas naannoo qulqulleessanii eeguun fayyaa hawaasaatiif iddoo guddaa qaba. Hojjettootaa fi hooggantoonni gara biraa saganticha irratti hirmaatanii dubbifne gama isaaniitiin dhaabuun dhiisuu osoo hin taane kunuunsa barbaachisu taasisuun tajaajila barbaadamu akka kennan tolchuuf gahee kennan ni bahannaa jedhan. Biiroon keenya kana dura magaalota biraa keessattis dhaabati kan turre biqilaa achitti dhaabnee san nama itti qacarree kunuunsaa turre. Fakkeenyaaf magaalaa Hoolotaa keessatti, Shawaa Alaltuu keessatti ogeessa nama itti ramannee qacarree tokko kunuunsaati kan turame. Caarraa ta'ee mooraa hospitaalaa keessatti gaafa dhaabamu immoo hospitaal dhufiisaa hojjetaa biqiltoota qabu nutis deeggarsa biraa dabalataan goonee fi mooraa kana keessatti kunuunfamee akka guddatuuf jechuudha. Mooraa keessatti dhaabuun hiikoon biraa inni qabu kunuunsuudhaaf yeroo yeroodhaan laaluudhaaf haala mijeessaa waan ta'eef abbummaadhaan hospitaal dhufiisaa ni hooggana ni kunuunsa nuti immoo deeggarsa barbaachisu hin gooneef jechuudha. Biqiloota dhaabni hundinuu guutinuu qorichaaf nyaataafis waan baay'ee ta'a. Keessaafuu qorichootni adda addaa kanumarraa waan oomishamuuf jecha dhaabbileen fayyaa hundinuu bakka jiranitti guyyaa irraan tanaa kana haala oowwaadhaan haala gaariidhaan akka dhaabaniin dhaamsa qabaaf.